Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoo guyyaa irraan isinitti hima. Guyyaa irraa Itoophiyaa magaalaa hedduu keessatti ayyaanni cuuphaa hordoftoota amantaa kiristaanaan kabajamaa ooleera. Ayyaanni cuuphaa yaadannoo cuuphaa Iyyesuus Kiristoos laga Yordaanositti raawwatame bu'uureffachuun guyyaa irraa guutummaa Itoophiyaa keessatti bifa ho'aa ta'een kabajamaa oole. Sirna kanarratti edda halkan guutuu bakka bulmaata taabotaatti kadhannaa fi galateeffannaan erga taasifamaa ture booda ganamaarraa sirna kabaja ayyaanaa kanarratti bifa ho'aan itti fufeera. Luboonni amantichaa bishaan itti kadhachuun hordoftoota amantaa kanaa irratti bishaan facaasaa turaniiru. Suuraan cuuphaa kana agarsiisanis miidiyaa hawaasaa gubbaan qoodameera. Sirni amantootatti qeesotaan bishaan facaasu kunis cuuphaa Iyyesuusiif harka Yohaannisiin raawwatame yaadachuuf akka ta'e himame. Magaalota gurguddoo akka Finfinnee, Gondorii fi naannoo Oromiyaa keessatti ayyaanichi miidhagina addaan gaggeeffamaa ooleera. Hordoftoonni amantichaa uffata bifti isaa adii ta'ee fi qamisii bifa adda addaa qabu uffatanii daandiitti ba'an. Dargaggoonnii fi maanguddoonni faaruu galateeffannaa dhageessisaa turaniiru. Bakkaa bakkatti ammoo dhiichisni dargaggootaas mul'ataa tureera. Sirni ayyaanaa kun erga gaggeeffamee booda guyyaa irraa waaree booda taabonni bakka bulan irraa gara bataskaana keessaa ba'anitti deebi'aniiru. Kabaji ayyaana cuuphaa kun waggaa waggaan kan yaadatamu yoo ta'u, Itoophiyaa keessatti amantoota kiristaanaa biratti baay'ee kan ho'udha. Keelloo Miidiyaan hordoftoota amantaa kiristaanaa maraan baga geessanii jedha. Oduu keenya itti aanuun waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa leenjisaa ture bobbaasuu isaa hime. Yeroo miseensota waraanaaf leenjii loltummaa fi siyaasaa kennuu ibsaa akka ture WBO'n tibbana zoonii lixaa keessatti humna dabalataa leenjisee akka bobbaase hime. Dubbiin kun wayita mootummaan Itoophiyaa bakkoota hedduutti haleellaa gaggeessuu fi miseensonni WBO karaa nagaa galaa jiru jechuun gabaasutti dhaga'ame. Mootummaan gama isaan waraanni bilisummaa Oromoo hedduun daandii nagaa filatee gara qe'eetti deebi'aa jira jedha. Eenyuma qondaalli mootummaa Itoophiyaa Obbo Haayiluu Addunyaa miseensota WBO 40,000 daandii nagaa filatanii gara qe'eetti deebi'an ijaarree hawaasatti magneerra jechuun miidiyaan bahee dubbateera. Gabaasni kun ammoo dhaadannoo mootummaan WBO'n baay'inni isaanii 5 caalu jechuurraa qabee maqaa 5 jedhu moggaasee ittiin waamu sanfaalleesseera. Fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa tokkos ofii bosona Oromiyaa keessaa WBO 40,000 tureera taanaan abdii namatti hora jechuun qeeqalaataa turan. Kuta'ee tibbana WBO'n miseensota haaraa leenjisee akka bobbaase gama har'aata biyyaalessa Oromiyaan gabaase. Kaadhimamtoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa leenjii waraanaa fi siyaasaa yeroo dheeraaf leenji'aa turan leenjicha xumuruun eebbifamanii dirqama itti aanuuf bobba'aniiru jedha gabaasichi. Viidiyoo eebba miseensota haaraa kanaas hawaasaaf qoode har'aati biyyaalessa Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo humna dabalataa haalaan ijaarrataa akka jiru ibseera. Eebbi kun kan gaggeeffame mooraa egeree Oromiyaatti ta'uu kan ibsu gabaasni har'aata biyyaalessa Oromiyaa irraa arganne sirna eebbaa kanarratti qondaalonni ABO WBO argamaniiru jedha. Akka kanaan miseensi koree hojii raawwachiistuu ABO WBO Qajeelaa Siraajii fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Waamii Dhugaa argamuun eebbifamtootaaf ergaa fi dhaamsa garaa garaa dabarsaniiru jedha. Eebbi kun marsaa galma dhugaa akka jedhame yoo ta'u, eebbifamtoonni kunneen barnoota siyaasaa, tooftaa lolaa, seenaa fi dhimmoota haala yeroo irratti haalaan caayaatiin leenjii kan fudhatanidha jedhame. Tooftaa lolaa fi jabeenya qaamaaf ammoo leenjii cimaan dirree irratti kennamaa fi turuu ibsameera. Eebbifamtoonnis yeroo qabsoon sabichaa finiinee jiruu fi roorroon sirna bilchiginnaan hammaatee jirutti eebbifamuun imimmaan sabichaa qoorsuuf qooda olaanaa akka bahatan kabooree isaanitti horuu ta'uu isaa madda oduu kanaatti himaniiru. Oduu keenya itti aanuun Jawaar Mohaammed bara 2018 otoo hin galin jennuun didee gale jechuun qondaalli kaafaa obbo Dajanee Xaafaa himan. Siyaasni Oromoo bara 2018 akkuma gara gudunfaatti dhiyaateen biyyatti galuu Jawaar Mohaammed booda qabbanaa deemuuf dirqame. Qondaala kaafaa ta'an obbo Dajanee Xaafaa dhimmoota siyaasaa biyya kanaa ilaalchisuun gaaffiif deebii mo'aatii fi waliin halkan edaa taasisaniin Jawaar biyya hin galin utuu jedhamuun jarjaree galuun isaa siyaasa keenya kufaatiif saaxilee jedhu. Obbo Dajanee Xaafaa rakkoon Oromoo aangoo irratti wal shakkuu akka ta'es dubbataniiru. Akkuma kana paarlaamaa Itoophiyaa keessa abbootiin seeraa 300 qofa jira ka jedhan Dajanee Xaafaa haalli kun bulchiinsi Itoophiyaa diimokiraatawaa akka hin taane danqaa taasisuu isaa himan. Ogeessa seeraa ta'uu ka dubbatan obbo Dajaneen hanqina paarlaamaa Itoophiyaa keessaa guutuuf yaalii hedduu taasisaa turanis milkaa'uu dadhabuu himu. Obbo Dajanee Xaafaa qondaalota kaafaa olaanoo keessaa tokko yoo ta'an paarlaamaa biyyattii keessattis filatamanii uummata tajaajilaa turaniiru.
Itti gaafatamaa dhimma siyaasaa KFO kataan obbo Dajanee Xaafaa dhimmoota siyaasaa biyyattii irraa haalaan haasaa taasisan. Dhimmoota Jawaar Mohaammed faana wal qabatu irratti deebii laataniin yeroo jijjiiramaa sanatti wayyaaneen tokko kufee malee kaan hin kufne erga waan ta'eef hin galin jenneen itti himaa turre jedhan. Rakkoon mooraa qabsoo Oromoo humna dhuunfaatti malee humna walootti nama nuka jedhan obbo Dajaneen kun ammoo daddaaqama ammaa dabalatee harkifannaa galma gahiinsa qabsoof sababaa ta'eera jedhu. Barreeffama Piroofeesar Mohaammed Hassan akka galteetti fayyadamuun dhimma kana ka dubbatan qondaalli KFO kun dhuunfaan fiiguun balaa akka qabutti ibsaniiru. Aangoo Piroofeesar Mararaa Guddinaatti hin bu'in malee waan isaa gadii siidii gadhiifnaatii biyyattii hin galin jennaan nu dhaga'uu dide ka jedhan obbo Dajanee Xaafaa rakkoon sun garuu balaa guddaa fiduu akka danda'e dubbataniiru. Jawaar nu dhaga'uu didee Keeniyaa galee achirraa nuun Awurooppaatti dhiisee Itoophiyaatti OMN qabatee galee jedhan. Yeroo kun ta'ettis akka paartiitti baay'ee rifachuu isaanii dubbataniiru. Dubbiin isaanii kun simannaa Jawaar bara 2018 kan yaadachiisu yoo ta'u, siyaasni biyyattii utuu galma hin godhatin marii malee dafee biyya galuun isaa balaa guddaa amma keessa jirru kanaaf sababaa ta'eera jechuun dubbatu. Kanaaf akka sababaatti kakaasaniin ammoo Oromoon aangoo irratti kan wal shakku ta'uu isaa ifatti dubbataniiru. Oduu keenya dhumaatiin naannoo Amaaraatti meeshaa waraanaa diroonii fi kaan of eeggannoo malee fayyadamuun hawaasa nagaa fi loltoota mootummaa leelaa akka jiru himame. Itti fayyadamni isaa haalaan kan ifa hin ta'iniin meeshaa waraanaa diroonii mootummaan Itoophiyaa fayyadamaa jiru bakka hin malleetti dhuka'uudhaan akkasumas bakka hin mallee bakka hin barbaachifnetti dhukaafamee miidhaa geessaa turuun isaa kan yaadatamu. Addumatti waggoottan darban Oromiyaa keessatti hawaasa daboon midhaan sassaabu dabalatee uummata meeshaa maleeyyiin lakkoofsitti hin bahamne hedduun dirooniin ajjeefamuu gabaasaa turre. Dhibbanas naannoo Amaaraa keessatti dirooniin sirna malee fayyadamuun loltootuma mootummaa ajjeesuu isaa dhaga'ame. Taateen kun wayita raawwatettis fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa wal harkaa fuudhuun mootummaan loltoota isaa dirooniin aleeluu balballoomsaniiru. Naannoo Amaaraa Waag-Himiraa keessatti iddoo milishoonni walitti qabamanitti aleellaa dirooniin raawwatameen namoonni 36 ol ajjeefamuu fi 16 madaa'uu bulchiinsa aanichaa fi jiraattonni himaniiru. Miidhaan kun kamisa darbe jechuun amajjii 7 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa ganama naannoo Siyaalaa Seemit keessatti raawwate. Aleellaan diroonii kun iddoo milishoonni walitti qabaman irratti ta'uu BBC'n gabaaseera. Manni murtii fi bulchiinsi naannoo ogeeyyiin fayyaa fi jiraattonni ka BBC'f yaada kennan lubbuun nama 36 darbee 16 ammoo madaa'uu isaa mirkaneessaniiru. Bulchiinsi naannoo ibsa kenneen iddoo weerara itti raawwatame keessatti meeshaaleen waraanaa hedduun barbadaa'uu fi kaampii milishaa caccabuu ibseera. Jiraattonnii fi bulchiinsi naannoo ajajoonni waraanaa mootummaa naannoo sana jiran haleellaan kun dogoggoraan raawwatame jedhan. Magaalaan xiqqoon meeshaa irraa gara bakka Seefaa Dildii jedhamutti argamu kaampiin kun yeroo waraana Tigraay jalqabee iddoo milishoonni itti leenji'an ta'uu isaa himameera. Kaampiin kun bakka kuufama meeshaa qubata humna nagaa fi iddoo nyaataa ta'uu jiraattonni ibsan. Weerara raawwatameen milishoonni yeroo sana walgahii fi qophii nyaataa irratti argamanii turuu isaa ibsame. Jiraattonni sadii fi bulchiinsi naannoo milishoonni yeroo sana nyaata qopheeffachaa turanii jedhan. Bulchiinsi naannoo ibsa kenneen guyyaa sana humni faannoo naannoo keessa socho'aa milishoota irratti weerara raawwachuuf qophii ta'uu isaa ibse. Milishoonni ammoo weerara kana of duraa qopheessuu fi akkasumas humna mootummaa gaafachuu ibsameera. Ta'us gidduutti aleellaa diroonii akka fayyadamu murteessuun mootummaan milishootuma isaa dhimma kana gabaasa itti himan dabalatee namoota hedduu irratti miidhaa geessuu isaa himameera. Miidiyaaleen naannoo Amaaraa fi kaan milishootatu ajjeefame haa jedhan malee loltoota dirooniin dhuman keessa raayyaan ittisa biyyaa fi aangaa'onni jiraachuu akka hin oolle himameera. Oduu wal qabateen naannoo Amaaraatti rasaasni marfii mana jireenyaa nama dhuunfaa keessatti dhuka'e lubbuu namoota 5 galaafachuutti himame. Naannoo Amaaraa godina Waag-Haakaa Muraa naannoo Abirgaallee keessatti dho'iinsa rasaasa marfii mana jireenyaa nama dhuunfaa keessatti mudateen lubbuun namoota 5 darbuu poolisii godinichaa gabaase. Itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Abirgaallee Inspeekter Mangistee Dabashii taateen kun naannoo Balaaltarraa fi ganda Duwwaa 3 keessatti mudatee jedhan. Haala inni itti mudate yoo dubbatanis balaan kun qaqqabe yeroo namoonni rasaasa marfii kana mana keessa ture cabsanii banuuf yaalaa turanitti ta'uu ibsuun qolaan sun noo'ee lubbuu namoota 5 galaafachuu ibsan. Itti gaafatamaan kun dabalataan namoonni biroon 2 akka malee miidhamu ibsuun miidhamtoonni kun yeroo ammaa buufata fayyaa Nyereereetti yaala fayyaa argachaa jiru jedhan. Dho'iinsa kanaan lubbuun namootaa darbuun alatti
bineensotaa fi qabeenya naannoo irratti miidhaa bal'aa akka geesse gabaafameera. Waajjirri kominikeeshinii aanaa biraa geellee akka beeksisetti sababoota dhoo'insa kanaa fi miidhaa dhaqqabe guutummaatti adda baasuuf poolisiin qorannoo gaggeessaa jiraachuu isaa ibseera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon har'a of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.